السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتو تدا وتتكينا نتيجة جرا الحمد لله رب العالمين. حرّي في جرا روبا قرّاجة كتير تجسدني وفيدا وتتكينا هاي جرجلا في هو إنه كران كاكمو مامي قالتني أيه جولتي يا دوما نقرأ دي قالت دي كم جرا دافو تسنين جرا وتتكينا قال كنا ودي كبد سنين في تكينا بني جرا ما يكن فيديو جتان جرو أما قالوا فيديو رافزون ثاني إما جريتي مو نبرة شو تجرا إمسون اللي مانا كيا غرغرو بربادا سبب إسالة إدو كدير هجت الرابع إفقوانته إدو كدير هجت التسكة بتاعي بربادا كان أجيتشا namni video kana laaltan hundi keessanuu video kana haga dhumaatti ilaala waan hunda isinitti hima waan ta'eef yoo isin barbaachise waa gaasallee namni bitatoo barbaade mootu waan hunda isinitti hima manni kiyyaa waa gaasallee isinitti hima bismillah hayyeedha wantoota kenna waa gaasaatti isinitti hima iddoo inni keessa jirullee isinitti hima bakka waan hunda isinti waan ta'eef haga xumura video kenna laala isinin jedha daawwattoota kenna amma garuu sababni gurguruu barbaade sababa iddoo hojii kadirra fagaateef itti kalaquu barbaanneeti hundaafuyyuu isin keessaa mana bitachuu barbaadu yoo jiraattan lakkoofsa kiyya yeroo baay'ee YouTube irratti beeksisee jira isa namni hin qabnellee yoo jiraatte mootu lakkoofsa kiyyallee isinii kaa'ee manallee kottu Nanti surprise kana si gadhi barbaada. Quraana galtanii maashaallah tabarakallah. Surprise fardiyyanna fidee dhufte quraana galaa jiranii isaan ta'ii jidduu danda'an kuchisiisaa jira daawwattoota kenna. Hayyee hundaafuyyuu amma gara dhimma kiyyaatti hin deebi'a. Maal jedhee dhaabeyyuu lakkoofsa kiyya warra hin qabne lakkoofsa kiyya viidiyoo kiyya jalatti isinii kaayaa. Lakkoofsa kiyya qabattanii gara dhimootiin na dubbisuu dandeettanii eenyumaa yoo ta'e isin keessummeessaa garuu mootu dhimmi na dubbisuu qabdanii hoyye qoy addaan kutti nyaatti yaa waan haasaa jiru qaba waan ta'eef gara dhimootiin na dubbisuu dandeettanii isin haasofsiisaa hunda yaada walirraa fudhannaa yaada walirraa qoodannaa lakkii hin barbaannu ka jedhullee dhiisuu danda'a ka barbaadda yoo jiraattan namni itti amantanii naa taayyattanii bitachuu barbaadda yoo jiraattan daawwattoota kiyya akkuma maatii kiyyaatti isin laala waan ta'eef yoo isin bitattan akkuma waan maatiin kiyya bitateetti dasneedha waan ta'eef ani mana kiyya garuu baay'ee mana jaaladhudha yeroo jalqabaatiif iddoo mana itti godhadheedha waan ta'eef gurguruun barbaadu garuu dirqama waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye yeroo ammaa kana taaksillee waddadeera ganama taaksiin deemee galgala misaadhaaf taaksiin galee deebi'ee mootu galgalallee deebi'ee yoo gale achi deemuufas deemutti baay'ee tiraanspoortiin wajii isa gaafata waan ta'eef gadiin sababa kanaan dirqama iddoo hojii isaatti kalaaquu qabna waan ta'eef gurguruu barbaannaa namni bitachuu barbaada yoo jiraattan kallattii maanillee bilbiluu dandeettanii karaa iimootiin immoo isin simadhaa yoo isin jalaan kaasin immoo sagalee na erguudhaan na dubbisuu dandeettanii yoo dhugumatti dhibbata namni bitachuu barbaadu ta'e gibbii alaarraa jalqabee karaa inni irra jirurraa jalqabee viidiyoo isin waraabee manni mootu kifilii meeqa akka ta'e kuni kanuma argitan kana kunaasillee hin jira gibbii keessan beeytan jedhee yaada gibbii keessallee kaaree meeqa akka ta'ellee waanuma hundaayyuu viidiyoo isinii maraa keessallee kintibeetillee akkam akka ta'e manni keessallee akkam akka ta'e waanuma hundaa isin agarsiisaa daawwattoota kennaa hin barbaaddan taanan yaada qabdan taanan karaa keessatti na dubbisuu hin dagatinaa wanti biraa maal hin jechuu barbaadeyyuu Adaamaa keessa akka jiru ni beeytanii naannoo keellaa jedhamuun jira iddoon gandi keessa rummootu sollaqqee jedhama kanuma fakkaata isiniin jedha daawwattoota kennaa asitti illee garuu namni bitatu baay'innumaan dhufaa jira gurgurachuu hin danda'a garuu immoo yoo isin bitattan irraa caalaa dasna jedha waan ta'eef isinitti hima daawwattoota kennaa akka ollaatittis akka maatittis akka hiriyyaatittis isin laalaa warra dakkina kiyyallee bal'ina kiyyallee narraa qoodatudha waan ta'eef yeroo rakkannes yeroo gammachuutis isinitti mannaa waan ta'eef daawwattoota kenna share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa viidiyoolee nama ga'in biraan nu gayaa firdii yaada qabda galgalaa'ee jira dukkanaa illee baay'ee mul'annu
Hundaafuyyuu viidiyoo itti aanuudhaan qabadhee isinii dhufa yoo isin nu barbaachisaa ni barbaanna kanaan jettan ta'e viidiyoo itti aanu qabadhee isinii dhufa daawwattoota kiyya. Yoo lakkillee ka jedhe jiraatillee rabbi gabayaa gaarii si haa baasu si haa milkeessu. Isa bichaa miti mootu mana gurguruu waan qallaan miti mana sana gurguree mana akkamii akka dhaqu hin beeku. Mana gaarii rabbi si haa hiru gatii gaariidhaan rabbi si haa hiru jechuudhaan du'aa inaa godha daawwattoota kiyya isiniin jedha. Hayyee xumureera viidiyoo biraatti wal deebiin nagaan naa tura. Maayii kana mootu habaaba kenniteefi maayii kana mootu viidiyoo hojjechuun dandeenye rayyaanii jallee nyaara dhukkubaa katamarra deddeebiin olii gadi jedhee bakka yaalchisaa jira. Isallee rabbi si haa fayyisu naan jedha rabbi si haa jiraatu naan jedha isin jedha daawwattoota kiyya. Har'aaf immoo wanti qabadhee dhufe kanuma haga firaankii ajaa'ibaa hin beekanii hiree firaankii keenya firaankii nama bohaarsan qabannee haga isinii dhufnutti maaliif baddan jettanii nu gaafachuun dirqama keessanii nu gaafadhaa nu jajjabeessa. Fooziyaan firaankii si kaboon bidhoosan qabattee haga isinii yookiin isinii dhufa yookaan qabattee isinii dhufa hin beekamu. Hundaafuyyuu yaadni keessan jedhee hamilee keessan nurraa nafini koomeentii keessan babbareeda san nu barreessuun keessan nafini. Ammaaf aduun galgalaa'ee dukkanaa'ee jira. Addaan deemuu kenna ani asumaan nagaatti isin jedha. Firdii maal qadaatana aliifatatee ni jirta Fooziyaan tabbatee jirti. Maashaallah tabaarakallaa Fooziyaa Firdoosa mammiyya ni qara'anii mana barumsa cufatee waan ta'eef amma quraana irra jiranii. Hayyee quraana gaarii isin haa ta'u jedhaan jirallee du'aayii godhaa fi ani mootuyyuu asumaan nagaya naasaa baay'ee jedhaati. Manni kee mana waaqa gaarii si gurguramu kan mootu waaqa gaarii misa turbisaa taasifama jedha. Baay'ee.